Hin barsiifne jenne an garaagarummaa isaa maalinni si Kanaafuu anirraan baranne waan ta'eef isa barsiise gaafadhu kan. Kanaafuu ati akka jette waa'ee Yesuus dubbisuun faayidaa tokko hin qabu naan jettee waa'ee seeksii dubbisuunis faayidaa tokko hin qabu. Waa'ee Yesuus dubbisuun waa'ee seeksii dubbisuun tokkuma miizaanan kaasulachuus hin jedhe. Nan sobe moo dhugaadha? Dhaggeeffadhu meeti. Nan sobe barsiisaa histirii barsiisaa histirii. Ela dhaggeeffadhu akka ati jettuutti waa'ee Yesuus dubbisuu fi waa'ee seeksii dubbisuun tokkuma lachuu faayidaa hin qabu akka ati jetteetti. Nan sobe moo dhugaadha? Situ jedhe ofii kee jette kan. Barsiisaa. Atoo sobe moo dhugaadha? Soba moo dhugaadha? Barsii waa'ee waasi gaafadha. Soba moo dhugaadha wannan jedhe kun akka ati jetteetti siin jedhe miti soba moo dhugaadha? Waasi gaafadha. Soba naan jedhu kin dhugaadha hin gaafatin waa'ee seeksii dubbisuun waa'ee Yesuus dubbisuun akka ati jetteetti lachuu tokkodha dhugaa moo soba? Isa waa'ee seeksii barsiise gaafadhu isa. Dhugaadhaan siin jedhe an kan keensi gaafadhe waa'ee barsiisaa siin gaafadhe waa'ee keensi gaafadhe. Waa'ee seeksii dubbisuu fi waa'ee Yesuus dubbisuun tokkodhaan siin jedhe soba moo dhugaadha? Faraan akkasitti mari'atanii barkitu. Bakka kalaas galatoomi deebisuun barbaadu waan ta'eef asuma irratti dhaabi bakka galatoomi. Namni deebii dhugaa namni barbaadu dhugaadha dubbata. Ani waa'ee Yesuus Kiristootiif waa'een seeksii tokko dhee nama nu'an akka kootti. Maaliif jennaani waa'ee Yesuus Kiristoosii yoon dubbise waan irraa hubadha waan baradha. Har'a amanuu baadhee bor amanuu hin danda'a. Waan fedhellee ta'u waa'ee kiristaanotaa nan hubadha. Jireenya Yesuus Kiristoosii nan bara. Maal keessa akka darbee maal akka godhe nan laala. Hojii raajiiwwan inni hojjete nan baradha jechuudha. Laaltee qoy. Na dhaggeeffadhu nan xumuradha qoy na dhaggeeffadhu. Biyaans. Farahaan dabaree walii laannagaa. Nan xumuradha ka atiin diddees gaafa naan deebisuu waan ta'eef na dhaggeeffadhu. Biyaans. Na dhaggeeffadhu. Nan xumura. Yoo xiqqaate waa'ee Yesuus Kiristoos eenyu akka ta'e sammuu koo keessaan qaba. Yoo akkam xiqqaate sammuu koo keessaan qaba. Gaariidha moo gaarii miti Yesuus Kiristoos kan jedhu nan beeka. Hojii gaarii hojjete moo hojjenne nan beeka. Waaqa moo waaqa miti biyaas addan baafadha. Jireenyi inni keessa darbe addan baafadha. Garuu waa'ee bilginnaa amma seeksii kana yoon dubbise waa'ee seeksii kana yoon dubbise waan badii malee gaarii hin dalagu. Maaliif waa'ee seeksiin dubbise waan ta'eef waan fokkataatti na kakaasaa jechuudha. Bakka hin taanetti nageessaa jechuudha. Waa'ee seeksii ilaaluu fi dhaggeeffachuun bakka hin taanetti nageessa na kuffisaa jechuudha. Kanaafuuti ati kan dubbataa jirtu waa'ee Yesuus dubbachuun faayidaa tokko dubbisuun faayidaa tokko siin qabu jechuuni ani hin beeku akkamitti akka ati ilaalti. Ani garuu akka kootti waa'ee Yesuus Kiristoos dubbisuun itti amanuu baattellee as keessatti waan qabattutu jira, waan hubattutu jira. Maybe yoo amanuu baatte waan bareedaa irraa argachuu dandeessa. Barachuu baatte jireenya kiristaanotaa irraa hubatta. Beekumsa argatta. Si galee beekumsa illee argachuu dandeessa. Ati garuu faayidaa tokko hin qabu waa'ee isaa Yesuusin jettee akkamitti akka amante sun mirga keetii. Yesuus beekumsa namaa kenna jettee ni amanta? Ani yoomin siin jedhe maa Yesuusin waa'ee Yesuusin dubbataara waa'ee macaafaa dubbataara. Yesuusi beekumsa elaa waa'ee Yesuus yoon dubbise beekumsa nan argadhaate thank you. Isa kanatti nan amana. Yesuusin kenna yoomin siin jedhan. Waaqayyo isaa eebbisu walii gallasa kanarratti. Ani Yesuusin kenna hin jenne. Macaafa waa'ee wangeela mititi tara ፍቅር እስከ መቃብር ራዩ beekumsa argadha. ፍቅር እስከ መቃብር beektaa dubbiseen beektu ta'a. ፍቅር እስከ መቃብር macaafa sana dubbise yoo barumsa nan argadha. Wanta irraa barumsa argatiin hin jiru yoo dubbiste. Kanaafuu Yesuus Kiristoos beekumsa ni kennaa jedhe. Yesuusin kennu ani yoomin jedhe waa'ee Yesuus dubbataa jira waa'ee macaafaan dubbataa. Waa'ee Yesuus haasaa jirra miti yaa? Laakki waa'ee macaafaa dubbataa jira waa'ee wangeelaan si gaaftaa jira. Waa'ee Yesuus kan dubbatu waa'ee wangeelaa hasaarra malee waa'ee Yesuus miti. Eeshiga. Amma tasgabbaay. Ati tasgabbaay malee noo tasgabbaay na hasaarra. Macaafa dubbisuun hin fayyada siin jechaa jira ati hin fayyadu jettee. Akkasi miti akkasin jenne faraan dhaggeeffadhu. Dubbistee yootti amante si fayyada. Dubbistee beektee waan achi keessa jiru beektee yoo dhiiste garuu sitti farada. Akkasuma jedha macaafatu. Faraduu dhiisuun waan mata duree biraadha. Ani garuu gaaffii si gaafadhee wangeela dubbisuun faayidaa qaba moo hin qabu siin jedhe. Hin qabu naan jedhe. Erga faayidaa hin qabaanne namni osoo hin dubbisiin akkamitti amana? Okay. Aha. Otoo hin dubbisiin akkamitti amana? Inni amane maa hojii gaarii hojjete kaa? Kanaafuu dubbisuun hojii gaariidha miti ree? Dubbisuun gaariidha garuu yoo dubbistee dhiiste immoo sitti farada. Okay. Lakki dubbisee warra itti amanu haa ta'u rakkoo hin qabu. Fakkeenyaaf ati dubbisee itti amante hojii gaariidha miti dubbisuun kee? Lakki yoon amane qofaadha. Hojii gaariin koo yoon amanedha. Amaniyyuu rakkoo hin qabu. Dubbiseen itti amanee haa jedhu. Dubbisuun hojii gaarii moo gaarii miti?
Dubbise it amanuu kootu hojii gaariidha. Oo dubbisuun kee gaarii miti? Mee asirratti ani ifati. Qoy dubbisuun kee gaarii miti? Qoy mee waan lama fakkeenya si. Sila maal jedhe dhaggeeffadha. Yoo dubbiseetti amante dubbisuun kee hojii gaariidha jedhe sila. Amma moo dubbitti dhufu waan beekuufi dubbiseetti amanuun kee hojii gaarii miti itti amanuu qofatu hojii gaariidha jedhe. Itti amanuu qofa hojii gaarii hojjete dubbisuun kee maal faayidaa sii qabere? Eshi nama lamatu Baayibilii dubbisee haa jennu. Ilaali dasta. Wai. Waan tokko tolchuudhaaf waan baay'een balleessin. Waan tokko sirreessuuni gamnummaadha. Tokko sirree balleessuuf jecha odeessuuf jecha waan baay'ee balleessaa jirtaati. Lakki Farahan nama lamatu Baayibilii dubbiseen jedha fakkeenya sii fudhadhaga. Lamaanuu dubbisan tokko amane tokko hin amanne. Inni hin amanne kun hojii gaarii hojjeteera. Dubbisuun isaa hojii gaariidha. Amanuu dhiisuun isaa hojii fokkataadha. Kanaafuu amanuu dhiisuun isaa hojii fokkataadha. Thank you. Baayibilii amanuu dhiisuun isaa hojii fokkataadha. Dubbisuun isaa immoo gaariidha. Dubbisuun isaa gaarii maaltu godheree abiddattoo isa geessaa jira? Ageessu abiddatti isaa geessu garuu dubbisuun isaa gaariidha. Dhiisuun isaa hojii fokkataadha. Kanaafuu dubbisuun isaa gatii qabaa fire? Dubbisuun isaa isaaf beekumsa dabalee jira. Maalti godha beekumsa barumsa lafarraa miti lubbuu isaan oolchine taana? Ajirra miti maatuun dubbisiin akkamitti isiniin haasofna? Lubbuu isaa maal lubbuu keessa hin fayyadne ka? Qabaannaan faayidaa inni qabu maa kunuu asirratti shaadaa qabataa jirtu mee? Faayidaa guddaa qaba malee dubbisuun otoo dubbisina akkamitti dhufee lubbuu laaki waa'ee shaadaa dhiisati si mataa kee firdii jala jirtaati dubbisteetti namanne waan ta'eef. Dubbisuun faayidaa maal qabaa jennaani gatii inni qabu faayidaa inni qabu sitti maara dubbiseenuun kunoo mataa keessa macaafarraa sitti dubbataa jira. Siin fayyadneedhaam siin gargaaru. Na gargaaraanu kunoo alhamdulillah biyyi islaamaa namaa jiramti ma. Maal godhaati sila karaa akka jedha beektaa Baayibiliini? Karaan gara jireenyaatti geessu karri isaa dhiphoodha jedha. Inda'uun ati daboo kana jaalatiin. Erga dhiphooteen baqadhe barkaraan keessan dhiphootaan an baqanne nuti saballaatti deemne maaltu nu cinkire. Maal godharee booddeen kee kana biddaati. Kanaaf hin jedhe bar nuun karaa dhiphaan barbaanu karaa bal'aa malee jennee ko ashhadu an laa ilaaha illallah muhammad rasulullah ne islaamaa akka dhufne karaan islaamaa dhufan bal'aadha jennee dhufne sa dhiphoo keessaa kan baqanne. Siin fayyadu. Dhiphootti rakkatinaa isinii jechaara. Dhiphoota warra. Siin fayyadu. Siin gargaaru bar. Amma qoy waasi gaafadha dasta. Waasi gaafadha. Na gaafadha. Ati wangeela dubbisteetta. Miti? Waan xiqqoo tokko la hamma gororaati kana dubbise xiqqoodha. Rakkoon qabu ishee amma gororaa dubbisteetta amante moo naman? Amaneera. Dubbisuun keessi gaariidha moo gaarii miti? Ijaan amaneef gaarii ta'e toonni amanuu didee akka kee kana kaadee ta'e natti farada. Amanteetta rakkoon qabu amanteetta. Kanaafuu ati amantee hojii sun hojii gaarii moo gaarii miti dubbisuun kee? Ijaan amaneef hojii gaarii ta'e toon amanuu didee natti farachiisa. Ikkoo haa ta'u amanteettaa siin jedhaani waa'ee tun amannee siin gaafne ati amma amantee jirta. Garuu dubbisuun kee gaarii moo gaarii miti siin jedhe? Dubbisuun koo toonaan amanuu dhiisee natti farachiisa hojii gaarii miti bar. Ani amanuu dhiisi amanteetta baru waa'ee nama amanee dubbataarra waa'ee nama amanee haasa'an jiru. Ati amanteetta dubbisuun kee gaarii moo gaarii miti? Ishii dubbisuu koo maaltu hojii gaarii naa godhe? Maaltu dubbisuu baatte akkamitti amanta Yesuusitti? Qoy hojii gaarii kan naa godhe dubbisuu koo maali? Dubbisuu baatte akkamitti amantaa siin jedhe? Sababiin amaneef dubbisuun koo hojii gaarii ta'e mitire? Lakki bootuun amaniin dubbisa namni baay'ee. Akkasidha lakki. Qoy akkifadhu waasi gaafadha. Ati otoon beekiini kana Yesuusitti amanti? Beeke dhaga'een amaneen dhaga'ee inda'uun natti dhugaa baameen amaneen. Okay galatoom dhageesseeti miti? Dhaga'uun kee hojii gaarii moo gaarii miti? Utuun dide ta'ee naaf adabbiidha. Ani utuu dide siin gaafanne dhageessee amanteetta. Ati dhageessee amante kun dhaga'uun kee hojii gaarii moo gaarii miti siin jedhe? Hojii gaarii maaltu naa godhe amanuu kooti miti? Ani siin gaafanne ati amanteetta bakka. Akkasi bar amanuu kootu. Akkan siin jedhe ila amanuu keetiif sababa kan siin ta'e maali? Namatu dhugaa natti ba'e. Dubbisuu isaati. Dhugaa isa dhageesse moo nageenya? Dhaga'een amane. Kanaafuu dhaga'uun kee gurra qabaattee waan namichi dhugaa sii ba'e dhaga'uun kee sun hojii gaarii moo gaarii miti? Anaaf hojii gaarii kan taasise amanuu kooti. Hin amanne mati. Hin amanne utuun amaniin utuun amaniin ati waldaa deemtee dhaga'uun kee yookiin namicha dhugaa sii ba'e dhaga'uun kee hojii gaarii moo gaarii miti? Lakki anuu akkasumatti dhugaa natti ba'ani karaatti anatu barbaadee dhaqee miti bar.
Bakka galatoomi bakka ati ammayyuu ganaadha jechuudha. Akkas taanaan beekumsa sirra taate galatoomi. Wanti nuun jenne kanaaf beektu isin otoon beekiin kan amantanii beekaa dura dubbisaa kan jennuuf kanaaf. Atama maal jette? Otoon beekiin nan dhamanee jechaa jirta. Otoon dhaga'iin nan dhamanee. Otoon dubbisiin nan dhamanee. Nun immoo islaamaa keessatti akkasin jenne ajefadhu jalqaba amma dubbisu. Jalqaba beeki. Beektee kaatee dubbisee kaatee dhageessee kaateeti maal goota madaalii irra keessa. Yoo beekumsa hin qabaanne waan beekumsa hin qabne keessan borcitudha jettee dhuma waanuma argite keessan seenamu. Beektee wanti sun na baasu nan baasu jannata na gashamu nan gashu erga adda baafatte booda deemtu. Jannata na gashamu nan gashuun kee kana wanna nama dubbadhu amma dirqama asirratti amanuun kee dirqamaa miti naaman isiin hin jedhu dhiisi rakkoo miti. Garuu gadi bu'u itti xiinxali. Namni tokko waan tokko gaarii moo gaarii miti yoo hin xiinxalle cabjedhee abidda argee abiddatti lakki seenee kenna mana jedhee abidda seentee kaati tamantaati. Moo dura adda baafatta. Eshi qoy somaan si gaafa amantii makeerraa si gaafata. Naa deebisi abidda boba'ee jiru tokko fiigdee numa dhaqxee keessa seentee kaateeti adda baafatta moo dura jalqaba adda baafatta? Abidda maajjuu seenan. Sin gaafadhe. Sirumayyuu se. Utuun adda amma abidda ta'uusaa maalitti beektaati? Maal ani namadha akkamittiin beekan abidda ta'uusaa? Koo abidda ta'uusaa akkamitti beekta? Namni akkamitti beeka waa tokko abidda ta'uusaa? Abidda kaa hin guba. Abidda hin gubaame? Ishi elektiriikii siin jedha elektiriikii egaa abidda hin guba jetteeti. Gubuusaa ishee sonuma gubuusaa akkamitti barte? Naachuraalii daa'imni waggaa lamaa beekti bara abiddi gubuusaa. Akkamitti beekte gubuusaa siin jedhee? Aboo waanuma hin taane keessan deemii waa si gaafadhaan. Gubuusaa dhayxee qabdee argite moo akkamitti barte gubuusaa? Mee akka gootu abbaa isheetu itti hime akka abiddi kun gubu. Mee qoy mee naa jedhu inni dasta akkam jettame gubuusaa akkamitti barta abiddi? Qoy waa ammati qoy mee waa tokko si gaafadhaan. Waa tokko bicha. Nama biraaf hin kenna dhiisaati ganaa ammallee fagoo jirta teenki galatoomi. Laakki dabaree tokko si gaafadhee ammani faraan tokko si gaafanne bara. Galatoomi yoo na gaafachuun mirga sii kenna rakkoon qabu garuu kan kee irratti konkiliijuu godheetanii adarbu. Yaa jamaa dhaggeeffattoonni jiran musliiman qoy konkiliijuu godhee gaaffii kee gaafatta. Namni tokko abidda ta'uudhaaf abbaa faadhatitti hima takkaa immoo dingata dhaqee qabatee ilaala. Gaafa laalee jedhee hojiidhaan argeeraa jechuudha namni sun hojjeteera. Hojiinsaa sun arguunsaa adda baafachuunsaa isaaf gaarii ta'e maaliif jennaan abidda ta'uusaa baree jechuudha. Kanaaf namni tokko abidda tokko cal jedhee nama fiigee keessan seenu waan gaarii suuta dhaqee ilaalee waanuma gaariiyyuu ijoolleen xiqqooyyuu jette sodaattee laaltee itti deemtee waan sun hin guboo ta'e hin baqatti. Yoommoo maan jedhu taate des nama jedha taate ijoolleen seentee taphatti suuta deemte. Kanaaf ilaaltee itti seentee waan gaarii ta'uusaa baruun hojii gaariidha suuta ilaalte waan ta'eef. Ammallee suuta ilaalte irraa baqachuunis hojii gaariidha hin gubannee jechuudha. Garuu hoo utuu laaliin fiigdee utuu abidda keessa seentee raattee hojii gaariin dalagne jechuudha utuu beekin seentee gubatte taate jechuudha. Saniif namni tokko waa tokkotti seenuu fi gochuu duratti laaluunsaa adda baafachuun dirqama jechuudha. Amma akka warra pheessuutti garuu akka inni jedhetti keessa seentee kaatee adda baafattaa naan jedhe. Lakki bu'aan keessa seenaa dura adda baafadhe itti seena. Amma gaaffii keessa seena. Galatoon baay'ee galatoon. Yaaduma mataa kee ibsite ulfaadhusaa fi ilaamee. Barbaachisu dirqama kootiin baadhee abshir. Quraana tokko namni tokko quraana tokko dubbisee amantaa islaamummaa hin fudhanne yoo ta'e dubbisuunsaa isa fayyadeera? Dubbisuunsaa isa fayyadeera. Maal godheefi? Ayyee maal akka godheef sitti hima. Quraana dubbisuunsaa quraanni maal akka jedhuu fi waa'ee maal akka adda baafateera. Alalaqal. Dasta. Nan dhagaa. Akkan jedhe nam tokko quraana dubbisuun isaa wanni inni fayyade biyaans quraanni sun yookaan kijiba dubbatisaa jedhu dhugaa dubbatisaa jedhu kijiba ta'uu isaa adda baafateera jechuudha. Yoo kijiba jedhee amanataati namichi sun amanuu baannaan biyaans quraanni sun yookiin kijiba jedhee yookiin dhugaa jedhee adda baafata. Yoo dhiise kijiba jedhee dhiise silaa'u kanaafuu fayyadeen irra. Qoyqa. Ilaa maal dhabeetta? Qoyqa. Yoo dhugaadha jedheetti amanes quraana sanatti amaneera isa fayyadeera jechuudha. Sigalee amma karaa lamaan hin fayyadame. Tokko yoo waan hin taane ta'ellee fayyadame irraa baqachuu isaatiin dubbise. Utuu dubbisne ta'e irraan fagaatu ture. Takka immoo dubbiseetti seene taanaan sanas itti fayyadame. Karaa lachuun fayyadama. Dubbisee dhiisuudhaanis dubbiseetti seenuunis hin fayyadama jechuudha. Ammati karaan islaamummaa karaa jireenyaati jettee amantaati. Karaa lubbuu namaatti jireenya bara baraa argattudha jettee ni amanta miti?
ati sirriidha jettee amanta. Akkasa sirriidha jettee amantutti ilaali malee sobadha jedhee yoo deebi'e isa fayyadeeraan jedhi sobadha jechaa jirta ka islaamummaa karaa biraa. Isa fayyadeera maaliif jennaani biyyaa qoy nyaara geeffadha akkamitti akka isa fayyadeen. Islaamummaa soba jechaa jirta bar. Ani jechaan jiru isa jedhu inni jedhu ani maan jedhu inni jedhu suni inni islaamummaa sun soba jedhu biyaans islaamummaan soba ta'uusaa baree amantii isaatti akka inni gad dhaabbatu isa taasisee jira jechuudha. Kanaafuu fayyadamee jira. Amantii biraarraa of eeggatee jira jechuudha. Amantii islaamaarraa of eeggatee jira jechuudha. Soba yoo jedhe. Maal ta'e qabu keessatti amantiin isaa dabalee akka gad dhaabbatu isa taasisaa jechuudha. Kanaafuu fayyadamee jira. Dubbisee soba ta'uusaa irraa baree fagaachuusaa fayyadamee jira inni akka amantii isaatti. An akka musliimaatti osoo hin taane akka kiristaanii tokko dhufee quraana dubbisee quraanni kun sobadha. Amantiin kun soba jennaan fayyadamee jira bakka irraa baqatee irraa jechuudha. Akka amantii isaatti miti kaa. Akka inni amanutti namni islaamaa hin qabne tokko akka inni amanutti islaamaan kun amantii hin taanedha jedhee waan yaaduufi dubbisee waan hin taanedha yoo jedhe akka waan hin taane baratee kee adeemee jechuudha namichi sun. Kanaafuu fayyadamee jira. Fayyadamee jira akka isaatti. Anaan nan fayyadne malee islaamaa dhufuusaatu anaan nan fayyadne malee inni ofii fayyadamee jira jechuudha. Maal fayyadame mee natti himi? Okay, wanni inni fayyadame moo? Inni akka yaada isaatti akka dubbisee sagaleetti akka sammuu isaatti islaamummaan kun garaa biddaatti nama. Waa'ee akka yaadaa dhiisii akka rabbiitti taasise akka rabbiitti. Akka rabbiitti naanaas akka namaatti na gaafatte akka rabbiitti na gaafatte. Laakki akka rabbi murteessu taasise. Akka rabbiitti naasoo akka namaatti malee waa'ee namaa na gaafatte waa'ee namaa sitti maan akka rabbiitti taasoo hin danda'u maa jechuudha akka rabbiitti taasoo. Okay, rabbiin yoo quraana tokko dubbisee ani sobadha jedhee inni jajjabeessa jechaadha. Waa'ee rabbii haasa'an jiru waa'ee namaa malee loojikiitti fiddeen loojikii si deebisaa obboleessu. Waa'ee amantaati. Obboleessu ila loojikiidhaanis kottu taratiidhaanis kottu amantiidhaanis kottu hundaan dhaabbate. Laakii fara'aan dubbii baqachuun hin ta'u. Jechuudha loojikiitti fidde maalinni erga macaafaan akka jette taate quraanaanoo jettee naaf fidde akka kee akkan kaaduu barbaadde ani immoo karaa sii galuun karaa bareedaadhaan nan fidee loojikiidhaan si amansiise. Ati garuu akka waaqaatti dubbadhatti akka keetti naasaa akka sammuu keetti naasaa malee akka waaqaatti hin dubbadhu. Namni akka waaqaatti. Dhaggeeffadhu. Na dhaggeeffadhu ammoo takka. Namichi tokko quraana dubbisee quraanni kuni amantaa sobaatii yookaan quraanni kuni jecha rabbii miti sobadha jedhee kitaaba quraana kana hin fudhadhu jedhee haa jennu fakkeenyaaf guyyaa qiyaamaa immoo azaaba seenee haa jennu namichi kun maal fayyadame? Tole isa waa'ee guyyaa qiyaamaa haasa'an jiru kaa'uun immoo kana siyaasaa jirra. No waa'ee lubbuu haasa'aa jirra. Waa'ee lubbuu haasa'uun waa'ee har'a haasa'aa jirra naafsi akkasiin jenne. Laakki an akkas miti. Maasaati maal godhu? Isa maayikiin kee banaadha. Akkasiin jedhe dasta. Namoonni baay'ee si dhaggeeffataa jiru. Namoonni baay'ee taraa eeggataa jiru. Namoota hedduu jira dubbii gabaabsi. Namni tokko quraana dubbisee fakkeenyaaf amantii kiristaanaa ta'a jennu pheenteedhaa jennu akka tasaa quraana banee dubbise quraana inni kan amanu silaayyuu karaa yesuustu jannata nama geessaa malee jannan deemuun hin jiru kan jedhu macaafa keessaa qaba jalqabayyuu inni dhufee sirrii madhas karaa isaa malee hin jiru sirriidha. Qoy kaasaa sirriif sirrii mitiitti dhufna saatama dubbii waliin hin dhayin isa booddeetti dhufna sirrii moo sirrii mitiin kan biraadha garuu akka macaafa isaatti karaa isaatiin malee jannan hin deemamu kan jedhu of keessaa qaba sammuu isaa keessaati garuu namni kun dhufee quraana dubbisee quraanni kun akka sammuu isaatti quraanni kun yoo isaa galuudhaa baate quraana kana dubbisee yoo hubannoodhaan bira ga'u baate quraana kanatti hin amanu jedhee yoo dhiise deeme biyaansi quraanni kun abidda nama gasha jedhee waan yaaduuf namichi kun dhiisee deebi'eera akka isaatti jechuudha akka amantii isaatti erga dhiisee deebi'eeti maal isa fayyadee amantii qaburraa akka inni gad dhaabatu isa taasiseera. Otoo dubbisee amane immoo amantii isaa dhiisee deeme bakka jannata iyyuu argate jechuudha. Garuu dhiisee deebi'uun isaa maal isa fayyade sitti amantii isaa irratti akka jabaatu isa taasise. Faayidaan isaa kana kun. Garuu amantiin kee kuni garuu hoo waa'ee jannataatti on dhufna taanaan waa'ee jannataatti quraana dubbisees dubbisuu baates abidda gala kiristaanni kun beekamaadha. Dubbistes dhiistes. Kana yaadi. Kun ragaan sitti maan kana. Ragaadhaan sitti. Yaadi. Ragaadhaan sitti maa siin jedhe. Laakki yaadiin. Qoy kasitti nima ragaadhaan akkamitti akka yaadu yaadiin osoo hin taane ragaadhaan sitti himama. Tokkoffaa rabbiin quraana keessatti waan nuun jedheetu jira. Boqonnaa shanaffaa keessatti maal jedhe? Laqad kafara alladhiina qaaluu inna Allah namoonni Allahan saalisu salaasa sadii sadeessoodha yookiin sillaaseedha warri jettu
dhugumaan kafartee jirti jedhe tokko jedhe. Itti aansee maal jedhe kafaree jira erga jedhameeti kaafirri immoo isaa akka dhaqu sitti hima. Otoo achi naqeen dura ammas maal jedha achumatti suuratul maayidaa keessatti laqad kafara alladhiina qaaluu inna allaha huwa almasiih ibnu maryam warri yesus kiristoos maaloodha waaqayyo jedhan dhugumaan kafaranii jiru jedhe. Ahaa kafaran ergateeti warri kafaran kun eessa dhaquu jennaan rabbiin quraana keessa suuratul bayyinaa keessatti maal jedhe inna alladhiina kafaruu min ahli alkitaabi walmushrikiina fi naari jahannama khaalidiina fihaa jedhe. warri ahlal kitaaba warri kafaran jarri sun abidda keessa bara baraan jiraatu jedhee dubbate waa'ee kiristaanota. Mee musliimoonni immoo abidda seenuu kan jedhoo jiraate natti himi. Amantii islaamaatiin ala kan jiru kiristaanonni maali warra khasaaraati. Rabbitu dubbate. Garee khasaaraa gaafa jennu asirratti ofii keenyaan jennee rabbiin nutti hime. Rabbiin quraana keessatti amantiin dhugaa misirriin rabbiin jaallatu islaamummaadha jedhee boqonnaa 3 lakkoofsa 19 irratti inna diina inda Allah islaam jedhe. Amantiin dhugaa rabbi biratti jaallatamaan amantii islaamaatii jedhe. Garuu hoo lakkoofsa 85 irratti gadi bu'ee namni amantii islaamaatiin ala amantii biraadhaa barbaadu inni warra khasaaredha jedhe. Aha warra khasaaraa maaltu na godheree warra jannataati. Kanaafuu namni islaamummaadhaan adda barbaade khasaaraadha jechuudha. Ati immoo lakki kiristaanummaan ala namni barbaade yookaan jedhu jiraate immoo weelkaame. Okay. Salam alaikum. Waalaikum. Salam alaikum jechuun maal jechuudha yaa Farahaan? Waalaikum. Maal jechuudha waalaikum jechuun? Jechuun siifis jechuudha. يا مثلا لا انا يقدر اقول لك السلام عليكم لازم تجاوبني جواب كامل بدون تتردد. قلت لك وعليك. اوكي حالا قاري القران يكون جت ربي تمو جنماتي فرحان. القران جت ربي. ما آية تقول افكني بليز. ايه. ربي سبحانه وتعالى قرآن كان افهم براتب وقلنا سقال لكوسا جارتي ما جده وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله يو ور مشركوتا كافروتا راتي توكو غركيتي كلو غافتشو بقاتي دفه هم جتش ربي قرآن كان دقوتي مال قولي جده وفتي إسا قبي هاتاو هابرتو جده يوهو Koika baratee kee yoo amanuudha baatee fuudhii geessiti bakka inni nageenya argatutti deebisii jedha. Kanaafuu quraanni jecha rabbiiti jechuudha. haalaan gaariidha. ماشي نشكرك يا ابني خليك معي اوكي لا تتلبك ركز علي بالذات مثلا انا فكيني في جوتا كان يونين بريسي دقي فردمي دي فما فر شوف اسمعني تكلم كلام صح تكلم كلام الفصاحة لا تتكلم كلام السوق ما نبغى السوق نريد كلام اوكي حالا بريدك فكيني في يونين جتشاتم دبتك انا جتشاتم دبتك انا دبدي جتش ربي تا يونين كتابك انا كنديسي اكتم دبتك انا دبدي جتش ربي تا جتش ربي كميتي تا ري دبي تا سوفت دبين كي دبي كيتي اوكي فكيني غراغرما جتشوتا كوتيف جتشوتا مدبتامي كان جدو جرمان غراغرما سامو يا garaagarummaan gidduu kana jiru dubbiin kee faayidaa tokko kaasu dubbiin rabbi ta'ala miizaana kaasa jecha rabbiiti mee fakkeenyaaf la jecha amma dubbattee kaate kana jecha quraana irratti barraa'e kana anillee dubbachuu nan danda'a sagaleen kun jiru ajama sagaleen hin jiru ni jira warri jalaan jiru jechuun jirani bar ni jira khair inshallah warri nama baay'ee barreessu jira jala maal beekan yeroo tokko fagaatee iyyuu dhufa sagaleen keessan ustaas. Ish ayyee rabbaa sirreessu. Tole akkan siin jedhe. Yoonin dubbiin dhageeffadhu yoonin jechoota tamma dubbatte kana dubbadhe haadha kitaab min inda Allah jedhee kaa'e jecha rabbii ta'a. Erga jechi kun akkas ta'e kiyya maaliif jecha rabbii hin taane? Hin ta'u maaliif jennaane? Maaliif? Ati macaafni kun kan isheetii jetteetu ragaa baarta macaafaaf malee ati namadha. لا يا ابني هذا كلام البشري والله هذا القرآن كلام البشري أي رقابد جتشو مكانه جتشو ما تبتيك هذا كان سينجري جتشو ما تبتيك هذا كان جتشو تدلنا ما تبتو رقابد سينجري رقابد
wannumati dubbattee kaate kana. Gaafidii siin jedhe kalaama albashariidha jette ragaafidi. Wannumati dubbattee kaate kana yaa obboleessoo dhalli namaa jechoota kanaan jecha biraan dubbatu. Bakka akka ateettee gaafisi gaafadha. Fakkeenyaaf Yohaannis Wangeelii lakkoofsa tokko boqonnaa tokko irratti sagalichi jalqaba ture sagalichis Waaqayyoo bira ture sagalichis Waaqayyoo jedha. Jechi kun jecha Waaqayyoo moo jecha namaati? Isaan gaafadhu. Ati maal kan amantu? Waa tokkotti iyyuu amantaan hundinuu soba. Garuu kiristaanummaan bu'aa guddaa dhala namaatiif buusee jira. Okay. Amantaan hundi soba. That means ati itistiidhaa jechuudha. Tole? Kana fudhadhu. Ahtabarna heqqi. Okay. Ati Waaqayyoo jiru jettee amantaa miti? Waaqayyo hin jiru jedhee namanu. Maal jettee amantare? Garuu kitaabni samiirraa dhufe yookiin dhageeffadhu waxxanxan kitaabni samiirraa dhufe yookiin ergamaan dhufe hin jiru jedhee amana. Waaqa jette tole. Waaqayyoo jira jettee amanta moo namantu? Hin beekoon. Akkamiin beekne maa? Ittistiidha kaati. Akkamittiin beeka ragaan tokko hin jiru. Abbaadhumti fedhe yoo na dhageeffadhu yoo abbaadhumti fedhe kitaaba barreessee dhiyeessee an ergamaadhaan aan jedhe yookiin kitaabni kun samiirraa dhufe hin fudhadhaan. Jechi dhaggeeffadhu hin fudhatiin. Egaa amantii hunda dhaggeette hin fudhatiin. Garuu namni tokko waa tokko irra dhaabbata. Yookiin Waaqayyo jira jedhee amana yookiin hin jiru jedhee amana. Hin jiru jettee amanta moo jira jettee amanta? Hayyamiin hin jira haa jedhume. Hayyee Waaqayyoon jira jette. Akkamitti jiraachuu isaa barte? Ofii kootiin asirratti hin dhufne jedheetiin amanaan. Qaama ta'eetus na baase. Akka ofii keetiin dhufne maalitti beekta? Ana makluuq. Akkamitti barte makluuqa ta'uu kee? Ana makluuq. Fakkeenyaaf asaasiyyaa miira koo akka nama sammuu kootiin hin beeka. Sammuu qabaachuu kee akkamitti beekta? Annama. Baasin agarsiisi sammuu koo. Annama nan yaada. Ittiin yaaduudhaan hin beeka sammuu koo. Ta'uu keenyu sitti himi. Eenyullee natti himuu hin barbaachisu. Nama ta'uu kee moo akkamitti barte? Nama ta'uu kootiin hin bare. Nama ta'uu kee akkamitti barteedha? Tamma nama ta'uu kee akkamitti barte? Nama ta'uu kootiin hin bare sammuu qabaachuu kootiin hin bare yaa obboleessoo. Sammuu qabaachuu keenyu sitti himi. A'uuzu billah. Eenyullee natti himuu hin barbaachisu. Himuu barbaachisa malee sammuu qabaachuu kee? Maaliif sammuun koo dalagee ofii isaatii natti hima eenyoon akka ta'e. Fakkeenyaaf sammuun kee maraataa dhoonsiin jedhee waan. Maraatuma jechuun maal jechuudha? Maraataa jechuun maal jechuudha? Maraataa jechuun moo nama dubbisuun haasofne namni ergamoonni jiran jedhee haasa'u kanatu sammuun isaa sirrii miti. Okay, absolutely. Fakkeenyaaf akka keetitti ta'uu danda'a. An ammas maraataadha jedhee dhibbarra dhibbatti lafa kaa'a. Faaktii qabatamaa wajjin lafa kaaya. Maali beektaa? Nama ergattu naa dhufe yookiin ergaman naa dhufe jedhee amanuttiin maraataadha jedhee amanaan. Hin amanin akkasiin jedhan. Ati amma sammuun kee sirrii amanta. Fayya qabeessa yaaduu danda'a. Sammuu kiyya fayya qabeessa yaaduu danda'a. Qorachuu danda'a. Qo'achuu danda'a. Ergaa dabarfadha. Uummata as jala jirtan uummata ajaa'ibaa. Kana buusii maal jechuudha kana buusiin? Yaa akhi Yesuus ooluu wajjin naa fa'aanarra. Maa dhugaa baruuf hin neemti nama kana buustee eessatti ergite eessaa dhaqagaa kana buuftee? Yeetii deessaa dhaqu. Eetti buusta. Fayyaan qabdanii? Haa dubbatu haa taqaraa karoo haa falmuun falmina. Nuti kiristaana qofa miti eetistii waliin isin dubbanna. Nabiyyoota fudhadhu rabbii malee nama jedhu faayaan dubbanna maal gochaan as taa'e ree buusii eenyuun dubbachuuf as taa'e nama jal'ate akkasii waliin dubbatu taana eenyuun dubbatu fan dhufe. Mee dhiisaa dhaggeeffadhaa humaa jechuudhaa miti. Hamma inni nabiyyi keenya na rabsiin amma inni Allah na rabsiin amma amantiisaa mirga isaati amantiisaa hin amanu waaqni hin jiru yoo nama jechuun mirga isaati. Garuu akka inni waaliif akka hin amanneef akkamitti akka amansiisuu dandeenyu jiraate hin amansiisna dandeettii isaan qabnu taane nagaan bu'i jennee deemsisnaani. Malee buusii kana buusee sadaqa. Aqee seexaanatti amanu. Wanti dhufneef wanti ergamneef warra karaarraa bahan namoota karaarra hin jire kootu karaatti deebi'e ergamootatti amani jechuudhaan miti kan wanna jennu. Kan daawaa gochuutti ta'u jirraas. Saniif mee obsa. Gaafa Nabi Muhammadiif Allah rabsi bichaa buusi jedha. Gaaf sana mirga qabdani. Ammaaf garuu obsaati chaaleenjii yookaan waan irraa baranna yookiin waan irraa barattu yookiin waan irraa baratee deema. Kana lamaan keessaa tokkodha. Saniif obsaati obsaan dubbadhaa. Dhiifama guddaa just itti fufi. Faddal. Akkan siin jedhe. Atamma sammuun qabaanaan jechuudha. Yaa.
Sammuu qabaachuu kee akkamitti beektaa siin jedhe. Sammuu qabaachuu koo waan hin yaaduufi. Yaaduu kee akkamitti beektaati? Akkamitti beektaa jechuun maal jechuudha? Fakkeenyaaf waan hin Yaadaa jiraachuu kee maalitti beekta? waan yaadaa jiruufi. Waan yaadaa jirtuufi? Waan yaadaa jirtuufi? Yaa. Okay, sammuu kee yaaduu akkamitti barte? Sammuu keetu yaadaa jiraachuusaa? Yaa. Fakkeenyaaf osoo yaaduun hin baadhee akkuma hoolaa Akkasiin jedhe. waan yaadaa jiruufi. Yaadaa jiraachuusaa maalitti barte? Deebiin koo tokkuma Farahaan. Deebiin koo yeroo dhumoota bifa wal fakkaataadhaan si deebi'a. Waan yaadaa jiruufi waan yaaduu danda'eef. Sammuu qabaachuu kee eenyutti sitti meem? Obboleessa na dhaggeeffadhu. Luka keetiin yaadaa jirtaa hun siin jedhe ragaa maali naa kennite sammuu keetiin yaaduudhaaf? Lukni inni socho'u malee ittiin hin yaadamu. Garuu sammuun yaadee luka sochoosa. Nageenya irra deebi'e. Nageenya jastitti deebi'e. Garuu sammuu yaadee miila sochoosaa siin jedhe. Maaltu? Miilli Nabiraa gosa dinjira sagaleen koo nabir. miilaa yaadaa jirtaa yoo naan jette. Okay. Just mee sirreeffadhuti dubbadhu maal jette? Miilli ni socho'aa yaaduu siin jedhe. Ka miila sochoosu sammuu yaadu. Okay, miilli socho'a yaaduu jettee mee? Sammuun socho'a moo socho'u? Ni socho'a. Ragaa fidi. Waan yaaduufi. Yaadaan socho'a malee sochii fiizikaalaati Ragaa miti. fidi siin jedhe ragaa fidi. Waan yaaduu danda'uufi. Sammuun osoo socho'uu dhabee hojii dhaabaa. Ragaa naa kenni siin jedhe. Yaa obboleessoo. Yaaduu waan danda'u ragaa fidi sammuun akka socho'uu danda'u. Eewu sitti akka danda'u. Yoo yaaduu dhaabee yoo yaaduu dhaabe hojii dhaaba. Sochii dhaabaa? Hojiin dhaabate jechuun sochiin dhaabatee jedhama. Sammuu fakkeenyaaf sammuun fayyaa qabuuf sammuun fayyaa hin qabne maali? Dhaggeeffadhu sammuun fayyaa qabu sammuun fayyaa qabu sammuun fayyaa hin qabne garaagarummaa maalii qaba Farahaan? Garaagarummaa isa socho'uu fi callee dhaabbachuudhaani? Garaagarummaa sammuu lamaan jidduu jiru maa inni? Garaagarummaan gidduu jiru yaaduu fi yaaduu dhiisuudhaani. Kana jechuun hojii gaarii dalaguu fi fokkataa dalaguudhaan. Namni hojii gaarii dalagu sammuun isaa nagaadha. Namni hojii fokkataa dalagu sammuun isaa sirriidha. Gaafii si gaafadhe naa deebisi kan kootti dhufta. Akkan siin jedhe sammuun kee hin socho'aaf hin socho'uu ragaa qabdaa moo akkasumatti ofiin jetteeti? Ragaan koo sammuun fayyaa qabeessa ta'eetiin hin yaaduu danda'u. Atamma sammuun kee nagaadhuma ta'uusaayyuu ragaa maal qabda? Waan yaaduu danda'eef fakkeenyaaf keessatti kitaabota dhaggeeffadhu ragaa sii kennaa jira. Waan yaadaa jiru feette bar. Yaadaan jiru. Farahaan, don't try to use it like that. No, I'm telling you. Akkasitti la. Yaadaan jirtu ati siin jedhan. Fakkeenyaaf la. Maaliif hawaasa dhibba dubbii keetirraa buufachuu qaba. Yookiin ati gahu gootee garana gootee goolii kee mirkaneessuudhaaf hin tattaafatin. Faaktii naa kennisi waan faaktii naa kennati. Waan dubbatu kanarratti faaktii naa kenni. Sammuun koo ni dalaga. Sammuun koo naa kenni siin jedhe. Asitti haasaa jiraachuu kooti bifa kanaan. Taasaa bar maraatuun nattaasaati fayyaa ta'u kee maali nan beeka. Fakkeenyaaf maraataa fi namni fayyaa qabuuf namni maraataan bifa wal fakkaataadhaan socho'a. Bifa wal fakkaataadhaan sitti haasaya. Kan akka kee anaaf maraatuudha. Akkasitti yoo taate ammoo anaaf beelladaadhaan garaagarummaa hin qabu. Sababni isaa kitaaba namaan qindaa'ee rabbi irraa dhufettee amanta. Ani immoo beelladarraa akkan garaagarummaa qabu addan si baasa. Ani nan dubbisaa beelladarraa dubbisuu hin danda'u. Okay. Ati garuu No. Fakkeenyaaf garaagarummaan anaafatti jidduu jiru kitaaba samirraa dhufeef kitaaba namaan qindaa'e addaan baasee beeku kooti. Obboleessa meessuuta jedhe.
suutuma jedhe la akkasiin jedhe kan koo amma ragaa si kenne miti an dubbisuu hin danda'a beelladni dubbisuu hin danda'u faakti lafa jiru an dubbisee si garsiisa beellada immoo fiditi dubbisiisi tokko jedhe ati immoo maraatu ta'uuf dhiisuu kee maaliin addanaa baafta? Nagaa qabaadde akkasitti haasa'uun koo gasiif gahaa miti. Nagaa miti namni akka taasa'u nagaa miti anaaf. Kanaaf nagaa ta'uu kee wallahi Farahan wallahi billahi Farahan maal jedhaa turan beektaa? Nagaa ta'uu kee don't try to attack No, me. it's not attack Don't you. try to attack This is me. the logical. Ela logical sin aso jira malee si attack si gochuu miti. Banagaraachin lai maraatuudha ምናምን jedhee si arrabsaan jiru kana naa bari. Karaan deemaa jiru loojikiin deemaa jira malee sin maraatuudha jechuu koo miti. Namoonni jala jiranis kana hubachuu qabu. Gin ani dubbii koo goolii koo galuudhaaf yookiin goolii koo galchuudhaaf fakkeenya si fayyadamuun barbaadaara malee ti maraatu arraba gochaan jiru. Don't think that. Kana yaadiin kana arrabsaa jiran jedhiin garuu goolii sana fidee si amansiisuudhaaf loojikiin fayyadamuu jiraanaaf. Fakkeenyaaf anati maraatuudha siin jedha maraatuu ta'uu dhiisuu kee karaa ittiin naarra gaaggatu kana jechuun siin hin jedha jechuun koo ati maraatuudha jechuu ta'uu dhiisuun mala. Ati maraatuu ta'uu dhiisuun malta garuu loojikii koo sana ati fayyaa ta'uu kee waan ittiin baru wayii lafa naa kaa'e jennaani siin dubbachuu koo naan jette maraataanis naan hin dubbataa siin jedhe. So ati fayyaa ta'uu kee karaa ittiin amansiistu wayii na ta'uu siin jedhe warra karaa ittiin Madaalli sammuu ilma namaa isa kana. madaalli sammuu ilma namaa moo fayyaa ta'uusaa Akka fakkeenyaaf ati sammuu ilma namaa akkanatti madaalta? nan madaala. Beektaa sammuu fayya qabeessa qabu waan isa dhageeffadhu sammuu ilma namaati jechuun rabbiin dhala namaa waan hundarra fooyya'aa godhee kan ittiin uume galanni isaaf haa ta'u. Gaafa maqaa rabbii kaasu karaa kootu karaa rabbiitiin jedhin. Akka keetti Yahudaan inna diina waa isitti himuu barbaada dhageeffadhu please just listen. Yahudaan inna diina inda Allah Yahud jetti. Nasaaraan inna diina inda Allah Nasaara jetti. ragaa Muslimoo maal? ragaa Ogoessi gaafadha. Amantaa kooti dhageeffadhu yaa obboleessoo na dhageeffadhu. ragaa fidi jechuu isaaniif ragaa fidi. Fakkeenyaaf kiristaanonni amantaa keenyaan ala amantaa rabbi biratti fudhatama qabu amantaa keenya qofaa jiru. Hin jedhani takkaa jedhanii beeku ragaan qaban hin jiru fidi. Yahudaanis ragaa fidi. Amantii keenya rabbi biratti fudhatamu keenya jedhanii hin beekani takkaa Yahudoonni. Eeyaa fiddee haasoftaati. Maal jedharree? Umaata kan jedhani. Maal jedharree? Jarri Yesuustuu karaa jetti malee takkaa amantiin keenya Okay, fakkeenyaaf ati akka nama tokkootitti karaa jechuun inna diina inda Allah Nasaaraa jechuun maal jechuudha? Karaan dhugaa karaa Nasaaraati amantaa rabbi biratti fudhatama qabu amantaa Nasaaraati jechuun miti? Jechuudha miti. Amantaa Nasaaraa jedhamu hin jiru. Ataf abbaakoo maal godhu? Waa'ee jaraa dhiisa Maaltu jira? amantaan qabdoota irraa dhiisa amantaan Nasaaraa jedhamu hin jiru amantaan Yahudaa jedhamu hin jiru. Yoo jiraate Maaliifin kana sii kaasi beektaa? Maaliifin kana sii kaasi beektaa? Waa'ee maqaa rabbii gaafa kaasu waa'ee maqaa rabbii yeroon kaasu karaa islaamummaa qofatu rabbii jetta. Amantoonni lafa kan gubbaa jiran hundisuu karaan keenya karaa rabbiiti jiru. Ustaaza takkaa wantaan godha wayini tiima dhiifama adeemsi haa eegamu jest obboleessa keenya jest yoo gaafii ta'ee akka nama baruu deemutti gaafachuutu sirraa eegama yoo deebisuu dandeesse akka nama baratee deebisuudhaatu sirraa eegama. Inni lammadaa yoo mormi ta'e mormiidhaafin deemaa arragaa quubsaaf gahaadhaan beekumsarra dhaabbadheen waanin si mormuu barbaadu hunnoo si mormuu deema atillee ragaa waan raddii waan kanaa yoo qabaatte askanni jettee basaqqeessatti akkasitti ragaa as guurradhu Ustaaz Faraanii wajjin haasawi. Yoommoo ragaa hin qabne taate waan haasa'uu dandeessu qofa irratti haasayi. Fixadhe suuta kabajaadhaan nama wajjin haasa'uutan akkasitti wanta godha. Ulfaadhu bareedaadha galatoomi. Hamid ibsa bareedaadha. Farahaan fakkeenyaaf ani qophii malee akkasumatti osoo deemaa jiru dhufee sitti seene Farahaan inni waa jechuu barbaada. Yoo ati jechi Qur'aanni jecha rabbii ta'u aayaa tokko amma naa kennite amma muslima ta'a. Qur'aanni jecha rabbii ta'u aayaa tokkitti yoo naaf kennite. Ayyee. Amma cufadhu. Waa tokko baay'ee. Akkan siin jedhe inni jalqabaa. Ati amantis dhiistes nuti amantii keerraa dhimma hin qabnu. Cufadhuti taasiif hin hima. Ati muslima taate dhiiste. Muslima gaafa taatu ofiif taata yoo dhiistes ofiif dhiista tole.
Inni jalqabaa quraanni jecha rabbi Fakkeenyaaf akka obboleessi dhugaa barbaadu tokkotti na gargaari. akkasumatti siin dubbatu jira caal jedhite dhaggeeffadhu. Akkas siin jedhe tokkoffaani quraanni jecha rabbiitidha jedhee ragaa boqonnaa 9 lakkoofsa 6 irratti sii fidee sii dubbise sila jecha rabbii subhaanahu wa ta'aalaati kan allaati jedhee dubbata quraanni kun tokko jedhe boqonnaa 9 lakkoofsa 6 irratti. As deebine quraanumti kuniyyuu quraanumti jedhamu kuniyyuu rabbi subhaanahu wa ta'aalaa irraati bu'eetii dhufee siin jedhee sitti hime. Sanis boqonnaa 15 lakkoofsa 9 irratti quraana kana anumatu buuse yookaan numatu buuse numatullee isa eega jedhe rabbi subhaanahu wa ta'aalaa. Bar wanni faraha wanni dubbataa jirtu jecha namaati. An kitaaba of biraa barreessee haadha kitaaba min indallaa jechuu danda'a. Jechoota faallaa dhala namaa ta'an naaf idii siin jedhan. Ishi quraana kana ofii barreessee jechuu danda'a jette quraana kana ishee ofii barreesse ka jedhu ragaa naa kennu. Asiin jedhaa jira kun jecha namaati wanni ati na dubbataa jirtu jecha namaati jecha rabbii naaf idii siin jedhe jechoota sammuu koo keessatti yaaduu hin dandeenye jecha rabbii naaf idii naaf siin jedhe. An kitaaba of biraa barreessee haadha kitaaba min indallaa jechuun hin dandaya. Farahaan si gaafataatiin jira bar maal taate obboleessoo sittu islaamummaa barsaa jira miti an barachuun islaamummaa fudhachuuf hin dhufee aayaa quraana tokkittii naa kenni siin jedhe wanta jecha namaa hin ta'in. Sagaleen kee fagoo jira. Amma nagaama harkatti qabadha malee sagaleen koo rakkisaa irratti fakkaataarra. Amma nagaama lafatti gadi jedhee jira. Yalla tafaddal. Akkasiin jedhe mana kootti waa'ee islaamummaa irratti konkiliijii kennuu hin dandeessu. Konkiliijii gaafa kennite falmuu jalqabe waan ta'eef ragaa fidi siin jedhe. Ragaa fidi. That is quraanni kun jecha namaati malee jecha rabbii miti jette ragaa fidi siin jedhe. Naa kenni ragaa. Asitti hima yaa obboleessoo wanna ati na dubbataa jirtu waan dhalli namaa barreessuu deessu. A'uuzu bil Farahaan bilis Farahaan habibi. You are very ati nama hayyuudha Farahaan. Ati nama hayyuudha. Ela nama baay'eetu jira. Nama guddaallee fakkaatte yeroo asoftu akka nama guddaatti taasise. Yoo ragaa qabaatte ragaa fidi quraanni kun jecha namaati ka jedhe. Ragaa naa kennuu dandeessaa? Hin dandeessoo ta'e waan si kennu qofa sim jedhi waan ragaa si kennee jira jechumaati dubbattee kaatetti jecha namaati jechumaati dubbattee kaatetti jecha namaati yaa obboleessoo jecha namaa ta'uu isaa maaliin barte